Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan biyya alaa fi kan biyya keessaa gaggabaaboo fi akkasumas bal'inna isaanii hunda qabannees ni dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan asumaanis naffiirra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan ga'uun dagatinaas ni jenna. Raashaan Itoophiyaaf deeggarsa qamadii taasifte odeeffannoon jedhu dogoggora ta'uu ibsame. Raashaan godaantota Suudaan kibbaa Gambeellaatti argamaniif kan oolu biyyoota garaagaraa kan walitti qabame deeggarsa sagantaa nyaataa addunyaaf taasise Itoophiyaaf deeggarsa taasifte jechuun odeeffannoon dogongoraa tamsaafamaa tureera jedhan. Mootummaan Raashaa akka beeksisetti sagantaa nyaataa addunyaaf deeggarsa taasise qamadii toonii 1,632 Itoophiyaa ga'eera kan jedhudha. Deeggarsa Raashaa wayitaa Adaamaa qaqqabu Itoophiyaatti ambaasaadarri Raashaa Evgeenii Tarhikiin argamuun Itoophiyaatti daayireektara sagantaa nyaataa addunyaa waliin wal harkaa fuudhinsa taasisaniiru. Sagantaa nyaataa addunyaa godaantota Suudaan kibbaa Gambeellatti argaman sababa hanqina maallaqaan deeggarsa namoomaa 60 argachaa akka turanis ibsameera. Deeggarsa qamadii Raashaa taasiftes tumsa ol aanaa akka ta'u beeksisaniiru. Buufanni ammayyaa guyyaan dhangala'aa liitira miiliyoona 30 qulqulleessuu danda'amu eebbifame. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Boolee Arraabsaatti buufata qulqulleessaa dhangala'aa guyyaadhaan bishaan liitira miiliyoona 30 qulqulleessuu danda'u eebbisiisuun tajaajila eegalchiisan. Pirojektiin kun magaalichatti dhangala'aa guyyaan qulqullaa'u meetir kiiyubii 48,000 ture gara meetir kiiyubii 200,000 fi 33,000tti kan guddisuudha jedhan. Jiraattonni 200,000 fi 40,000 ol ta'an fayyadamoo kan taasisu Aadde Adaanech Abeebee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti kataban. Godina Arsii aanaalee adda addaa keessatti uummanni sagantaawwan dhimmoota hawaasummaan wal qabatan akka hin gaggeeffamne ogguraman jedhan. Oggurri kun godina Arsii aanaalee akka Zuwaay Dugdaa, Roobee Diida'aa, Shirkaa fi Muunessaa keessatti mootummaan taasifamuu ibsameera. Tibba kana aanaa Muuneessaatti dargaggoon sagantaa cidhaa qabu sagantaa isaa kun akka hin gaggeeffamne humnoota mootummaatiin danqaan irra gahuu himaniiru. Aanaa Muunessaa irraa ka'uudhaan warra mucayyoo irraa fuudhuu baatu karaa goljootaa darbuun deemaa osoo jiranii daandii akka hin deemtan jechuun namootni humnoota mootummaadhaan dhorkamuu isaanii himaniiru. Gochi kun gocha sirna duudhaa hawaasaa kan ta'e fuudhaa fi heerumni akka aadaa ummatichaatti akka hin gaggeeffamne kan faallessu ta'uu himameera. Guyyaatti lammiileen miiliyoona 3 ol tajaajila geejjibaa argachaa jiraachuu biiroon bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Finfinneetti guyyaatti lammiileen miiliyoona 3 ol tajaajila geejjibaa argachaa jiraachuu biiroon geejjibaa bulchiinsa magaalichaa beeksise. Biirichi ministeera geejjibaa fi loojistiksii waliin qindaa'uun dhaabbilee damee geejjibaa naannolee irraa dhufaniif muuxannoo qoodaa jiraachuu himan. Waltajjii muuxannoo qooduu gaggeeffamaa jiru irratti tajaajila geejjibaa magaalaa ammayyaawaa fi si'ataa gochuuf hojiilee hojjetaman ilaalchisuun barreeffamni qorannoo dhihaateera. Barreeffama qorannoo dhihaateen baay'ina konkolaattota Itoophiyaa keessatti argaman keessaa harki 50 magaalaa Finfinneetti akka argamus kaasaniiru. Kanaafis tajaajila mijataa kennuuf hojiileen muuxannoo ta'uu danda'an hojjetamaa jiraachuu ibse. Guyyatti magaalaa Finfinneetti lammiileen miiliyoona 3 ol tajaajila geejjibaa argachaa jiraachuu barreeffama kana keessatti dhihaateera. Hojii damee geejjibaa ammayyeessuu fi teeknooloojii hojiirra oolchuuf hojii hojjetamaa jiruun hanga ammaatti konkolaattonni elektirikii socho'an 12,450 magaalattiitti tajaajila akka jiranis himaniiru. Itoophiyaatti tuuta qaanqee ibiddaa fakkaatu samiirra socho'aa turan caccabaa hawaa ta'uu akka danda'an ibsame. Waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaa kaleessa galgala naannoo sa'aatii 1:00 kutaa kibbaa fi kibba lixa Itoophiyaa irratti tuuta qaanqee ibidda fakkaatu wal hordofaa samiirra socho'aa turan caccabaa hawaa yookaan dhagaa meetiroorii kan ta'uu danda'an jechuunis himaniiru. Godinaalee Gujii fi Booranaa keessatti qaanqeen kun samii keessa balali'aa turuu kan eere dhaabbatichi wantoota kanneen gara kallattii kibba Itoophiyaatti wayita saffisaan balali'uu arganiiru. Taateen kun taatee uumamaa ta'uu isaa mirkaneessuuf hojiin qulqulleessaa hojjetamaa jiraachuu eere. Dhiheenya kana Keeniyaa bulchiinsa Maakuunii ganda Mukukuu keessatti sibiilli guddaan bal'ina meetira 2.5 fi ulfaatina kiiloogiraama 500 qabu samiirraa kufuun ni yaadatama. Ji'oota 5 keessatti sharafni alaa doolaara biiliyoona 2.6 diyaaspooraa irraa argamu himame. Ji'oota 5 darbe keessatti sharafni biyya alaa doolaara biiliyoona 2.6 diyaaspooraa irraa argamu tajaajilli diyaaspooraa Itoophiyaa beeksise. Jijjiiramni diinagdee guddaan mootummaan taasisee sharafa alaa karaa seeraan alaa gurguramaa ture gara baankiiwwan akka taasifamu taasisuu daayireektarichi tajaajila ambaasaaddar Fitsum Maraggaa himaniiru. Kana malees herrega baankii doolaaraan kuufachuu, doolaaraan baafachuu, heeyyama hojiirra oolchuun bu'aa kanaaf sababa ta'uu himaniiru. Bara 2024 keessa biyyoota gaanfa Afrikaa keessa diyaaspooraa irraa sharafa alaa guddaa kan argatte Keeniyaan doolaara biiliyoona 4.8 argachuun tokkoffaa ta'uu
baankiin addunyaa ifoomseera. Soomaaliyaan doolaara biiliyoona 1.73 fi Ugaandaan doolaara biiliyoona 1.49 argataniiru. Taanzaaniyaa, Ruwaandaa fi Burundiin doolaara biiliyoona 1 gadiin argataniiru. Itiyoophiyaan waggaatti doolaara biiliyoona 4 hanga 5 karaa seera qabeessaan argachaa jiraachuus ibsiteera. Bara 2024 darbe keessa Itiyoophiyaan doolaara miiliyoona 630 argachuu baankiin addunyaa ibseera. Masriin biyyoota Afrikaa keessaa sharafa alaa guddaa argachuu eeruun bara 2024 keessa doolaara miiliyoona 22.65 Naayijeeriyaan doolaara biiliyoona 19.84 argachuun sadarkaa ardiitti tokkoffaa fi lammaffaa irra jiru. Poolisiin Afrikaa Kibbaa dhalattoota Itiyoophiyaa 26 baraare jedhame. Poolisiin Afrikaa Kibbaa godaantota Itiyoophiyaa sanada gahaa hin qabne 26 qarqara magaalaa Johannesburgitti daddabarsitoota namaatiin to'atamanii turan bilisa baasuu beeksiseera. Baqattoonni kunneenis uffataa fi waraqaa eenyummaa malee kan argaman yommuu ta'u, kan biroo lakkoofsaan 30 ta'an garuu fooddaa cabsanii miliquu poolisiin beeksiseera. Duulli kun kan geggeeffame magaalaa kaaba Johannesburgitti argamtu Saanderingham keessattidha. Dhiironni 15 hidhamanii fi kanneen biroo 11 garuu miliquuf yeroo yaalanitti hubaman to'atamaniiru jedhan. Kana malees namoota daddabarsa namaatiin qawwee seeraan alaa hidhachuutiin shakkaman 3 to'annoo jala oolchuu poolisiin Afrikaa Kibbaa beeksiseera. Oduu wal fakkaatuun Itiyoophiyaanonni 80 ol ta'an ammajjii bara 2024 keessa haala suukanneessaa keessatti argaman jedhan. Kanumaan baqattoonni 60 ta'an hidhamanii argamuu poolisiin beeksiseera. Soomaaliyaan miseensa mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa ta'uuf kaadhimamaa gochuun of dhiyeessite. Torbee muraasa dura Itiyoophiyaan miseensa ta'uuf kaadhimamaa kan itti taate mana maree nageenyaa fi tasgabbii Afrikaaf Soomaaliyaanis kaadhimamaa of taasisuu ishee beeksifteerti. Miseensonni mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa bara 2025 hanga bara 2028 akka lakkoofsa Awurooppaatti tajaajilaan walgahii gamtichaa ji'a gurraandhalaa dhufu Finfinneetti gaggeeffamu irratti dorgommii taasisuun kan filatamu ta'a. Mootummaan Soomaaliyaa ibsa kaleessa ammajjii 9 bara 2025 baaseen kaadhimamummaan Soomaaliyaa ajandaa nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa keessatti gumaachuuf kutannoo biyyattiin qabdu kan agarsiisudha jedhe. Soomaaliyaan ergama nagaa kabachiisaa gamtichaa waggoota 17 kan keessummeessite ta'uu eeruun kunis rakkoo nageenyaaf furmaata Afrikaa fiduuf tattaaffii taasifamu kan agarsiisudha jechuun itti dabalan. Ibsichi Soomaaliyaan liqaa dhiheenyaa kana irraa haqamu waggaa 2f miseensa dhaabbata mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uun tajaajiluu eegaluu ishee miseensa hawaasa baha Afrikaa ta'uuf iyyata dhiyeessitee fudhatama argachuu isaa eeruun kunis mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaaf ishee filachuudhaaf danda'a jedheera. Torbaan 3 dura ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Geediyoon Ximaatiyos Itiyoophiyaa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaatti miseensa ta'uuf akka dorgomtu beeksisuu isaanii ni yaadatama. Ministeerichi ibsa kana kan laatan ambaasaaddoroota biyyoota Afrikaa teessoo isaanii magaalaa Finfinnee godhatan waliin marii yeroo taasisanittidha. Akkasumas ambaasaaddoroonni biyyoota Afrikaa kanneen ga'ee seena qabeessa Itiyoophiyaan gamtichaaf bahatte ilaalcha keessa galchuun miseensummaa mana marichaaf dorgommii Itiyoophiyaan taasiftu irratti deeggarsa akka taasisan ministeerichi gaafachuu isaa ibsameera. Itiyoophiyaa fi Chaayinaan damee haqaa irratti tumsaan hojjechuuf fedhii akka qaban ibsan. Itiyoophiyaa fi Chaayinaan damee haqaa irratti tumsaan hojjechuuf fedhii isaanii agarsiisaniiru. Chaayinaatti ambaasaadarri Itiyoophiyaa Tafarraa Dirribaw ministeera haqaa Chaayinaa hoogganaa damee tumsa idil addunyaa kan ta'an Yuwaan Liyaang waliin marii taasisaniiru. Mariin kun hariiroo biyyoota lamaanii irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, Itiyoophiyaa fi Chaayinaan walta'iinsa tarsiimaa yeroo kamiyyuu hin jijjiiramne kan qaban ta'uu gama lamaaniinuu eerameera. Ambaasaaddar Tafarraa marii kanarratti akka ibsanitti Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa damdaneessaa ta'e kan qaban ta'uu kunis walitti dhufeenya uummataa fi uummataa investimentii daldalaa fi turizimiis kan dabalatudha jedhan. Ministeera haqaa Chaayinaatti hoogganaan damee tumsa idil addunyaa Yuwaan Liyaang hariiroo cimaan biyyoota lamaanii kan dinqisiifatamuu qabu jechuunis kaasaniiru. Hoogganichi ji'a gurraandhalaa bara 2025 keessa ministeerri haqaa Chaayinaa Hiiroon daawwannaa hojiif gara Itiyoophiyaa kan dhaqas ta'uu beeksiseera. Kanaanis dhaabbileen kunneen yaadannoo waliigaltee waliin hojjechuuf isaan dandeessisu ni mallatteessu jedhamee eegama. Mootummaan daawwannaa hojii jiilli Chaayinaa ministeera haqaatiin durfamu Itiyoophiyaatti taasisu milkaa'aa akka ta'uuf deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu ambaasaaddar Tafarraa Dirribaw himaniiru.
Imbaasiin Itoophiyaa Beenjiingitti argamu ibsa kenneen daawwannaan jila kanaa tumsa tarsiimaa biyyoota lamaanii guddachaa dhufe keessatti boqonnaa haaraa ta'uu ibsaniiru. Gara oduu biyya alaatti yoo isin dabarsinu tiktaakiin US'tti akka hin cufamneef ejibbaata falmachaa jira. Tiktaakiin jimaata har'aa amajjii 10 bara 2025 akka lakkoofsa faranjiitti mana murtii ol'aanaa Ameerikaa dhimma nageenya biyyaalessaa fi bilisummaa dubbii qoratu duratti dhiyaate uggura irra kaa'ame kuffisuuf falmii ejibbaataa taasisaa jiraachuun eerameera. Miidiyaa hawaasaa yeroo gabaabaa keessatti jaalatamummaa argate tiktaakiin abbaa qabeenyichaa dhaabbatichi chaayinaa irraa akka adda bahu yookaan hanga amajjii 19tti US'tti akka ugguramu murtii darbee raggaasifamee mormaa jira. Mootummaan Ameerikaa tiktaakiin yoo Ameerikaatti gurgurame malee chaayinaan akka meeshaa basaasaatti tooftaa siyaasaatti fayyadamuu dandeessi jechuun falmachaa tureera. Garuu dhaabbanni tiiktookii himannaa kana kuffisee haqa malee akka irratti xiyyeeffatamee fi tarkaanfiin kun bilisummaa dubbii fayyadamtoota Ameerikaa gara miiliyoona 170 ta'an sarbaa jira jechuunis qeeqeera. Manneen murtii sadii yaada Ameerikaa kana kan deeggaran yommuu ta'u haala kana walxaxaa kan taasise pirezidaantiin haaraa filataman Doonaald Tiraamp falmii kana gidduu galuun waliigalteen hojjechuudhaaf yeroo akka dhaabbatichaaf kennamuuf raawwiin seeraa bahee akka dhaabbatu gaafachaa turaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti manni murtii ol'aanaa maal akka murteessu ifaa miti garuu murtii kana dura kenname kuffisuun waan baratamee miti jedhan. Manni maree bakka bu'oota Ameerikaa bara darbe wixinee seeraa tiiktaakii Ameerikaa guututti dhorkuu dandeessisu dabarsee turuun ni yaadatama. Seerri kun aappii kana fayyadamuu kan dhorku osoo hin taane dhaabbileen teeknooloojii gurguddoon kanneen akka Appilii fi Googil dhiyeessuu akka dhiisanii fi abdeet akka dhorkan gaafachuu yommuu ta'u kunis yeroo booda aappichi akka dhabamu kan taasisu ta'uu xiinxaltoonni yaada isaanii keessatti dubbataniiru. Tiktookiin UK dabalatee biyyoota hedduu keessatti meeshaalee mootummaa irraa dhorkamee jira. Indiyaa dabalatee biyyoota tokko keessatti ammoo uggurri guutuun irraa kaa'ameera. Ameerikaan tiktookii balaa hamaa ta'uu kan himtu mootummaan Chaayinaa abbaan qabeenyaa isaa ByteDance akka daataa fayyadamtoota dabarsee kennuuf dhiibbaa gochuu yookaan dantaa Chaayinaa eegaa akka jiru fayyadamtootatti agarsiisuu itti fayyadamuu danda'u jecheerti. Tiktookiin qabeenyummaan isaa kan kaampaanii Chaayinaa ByteDance jedhamu bara 2012 keessa hundeeffameera. Dhaabbanni buufata isaa Beejing godhate kun odola Keeymaan keessatti kan galmaa'e yoo ta'u waajjiraalee garaagaraa mootummaa Awurooppaa fi US keessaas qaba. TikTok sooftiweerii viidiyoo ittiin gulaalan CapCut jedhamu kan qabu yommuu ta'u kana malees appiiwwan garaagaraa Chaayinaa keessatti qofa argamanis jiru. Manni murtii ol'aanaa seera kana heera mootummaa kan faallessu jedhee akka kuffisu yookaan seera kana qopheessuu akka danda'uuf raawwiin isaa akka dhaabbatu ajajuun gaafateera. Himanni TikTok irratti dhiyaate odeeffannoo sirrii hin taanee fi hanqina qabu irratti hundaa'e kan jedhe dhaabbatichi Tiraamp guyyaa seerri kun hojii irra oolu booda aangoo qabachuuf deemaa jira. Yeroo turtii isaanii jalqaba US keessatti aappii kana akka dhorkamu gaafatee ture garuu duula filannoo irratti yaada sanan faallaa dhiyeessuun eegale. Gabaasni abukaatonni Tiraamp dhuma baatii darbee dhiyeessan falmii seeraa irratti ejjennoo kan hin fudhanne ta'us dhimmichi mirga bilisummaa dubbii gama tokkoon fi yaaddoo imaammata alaa fi nageenya biyyaalessaa gama biraatiin yaaddoo ta'uu ibseera. Tiraamp wayita duula filannoo tiiktaakii dhorkuu ni mormaa erga aangoo qabannee rakkoo kana karaa siyaasaatiin furuu dandeenya jechuun dubbateera. Kunis erga Tiraamp hoogganaa tiiktaakii waliin wal arganii mari'atanii booda yaada dhihaate ta'uu qeeqxonni kaasaniiru. Investoroonni tiiktaakii bitachuudhaaf fedhii ibsan ministeera maallaqaa duraanii Tiraamp Steefan Minuchinii fi abbaa qabeenyaa duraanii L.A. Dogroosii fi kanneen birooti jedhaniiru. US keessatti fayyadamtoonni tiiktaakii hedduun kan morman yommuu ta'u isaan keessaa tokko bara darbii himannaa seera mataa isaanii kan dhiyeessan ta'uunis ibsameera. Chaayinaatti barataan tokko du'uu hordofee mormiin hammaataan ka'e. Chaayinaa magaalaa Pucheng keessatti du'a mucaa umrii 10 keessa jiru hordofee mormiin uummataa cimaan gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodame irratti mormitoonni poolisoota yeroo waa darbatanii fi poolisoonni uummatatti yeroo reeban kan agarsiisu ta'uu dubbateera. Aangawoonni akka jedhanitti dargaggeessi kun ammajjii 2 balaa doormii mana barumsaa keessatti mudateen achirraa kufee akka du'es gabaasaniiru. Garuu du'a isaa hordofee himannaa fi mormiin sadarkaa adda addaa miidiyaa hawaasaa irratti babal'ataa deemeen yeroo muraasa booda mormiin uummataa gara daandiitti bahutti guyyoota hedduuf taasifameera. Hiriirri mormii uummata Chaayinaa keessatti waan hin baratamne miti garuu erga mormii waraqaa adii bara 2022 imaammata Covid mormuun qeeqni jabaan paartii Kooministii Chaayinaa fi Pireezidaant Xi Jinping irratti mul'ate as aangawoonni xiyyeeffannaa guddaa irratti kennaniiru. Miidiyaan mootummaa mormii magaalaa Pucheng keessatti gaggeeffame kana gabaasuurraa of qusataniiru. Viidiyoon mormii toora intarneetii irratti fe'amanis buufamaa jiraachuu kan gabaafame yommuu ta'u, BBC'n akka gabaasetti
Kutaa beeksisaa mootummaa Puucheng qunnamuun dhimmicha irratti odeeffannoo akka kennan gaafatus mormiin kun hin jirre jechuun haaleera. Sochiin qondaaltota biroo irraa deebii argachuuf taasifames akka hin milkoofne miidiyaan Greet Biriteen BBC'n gabaasa isaa keessatti hiriira. Guyyoota muraasa darban mormiin kun akka babal'ate osoo hin gabaafamin dura viidiyoon haaraan kun kanneen dura toora intarneetii irratti bahaa turan waliin wal margamee ture jedhan. Ibsa jalqaba toora banaa baasaniin qondaaltonni akka jedhanitti barataan maqaan isaa Daang jedhamu barataa waggaa sadaffaa giddugala barnootaa Puucheng keessatti argamuuti jechuunis ifa godhaniiru. Akkaataa du'a isaa ilaalchisee aanga'oonni dhoksuuf yaalanis odeeffannoon himannaan toora intarneetii irra naanna'u akka ibsutti barataan kun kanaan dura doorsifamee ture jedhameera. Yaadni maatii isaa irraa hin mirkanoofne kana naanna'aa ture yommuu ta'u miidhaan qaamaa Doongi irratti qaqqabe taateewwan aanga'oonni dubbatan waliin kan wal faallessuudha jedhan. Gochi kun namoota hedduu aarsuun hedduun mormii kanaaf ba'aniiru. Viidiyoon X irratti maxxanfaman akka agarsiisutti namoonni giddugala barnoota ogummaa Puucheng keessatti wayita sirna geggeessaa raawwatan dhugaa nuuf himaa jechuudhaan mana barnootichaa wareeruun poolisii wajjin walitti bu'uunis viidiyoo waraabanii agarsiisaniiru. Viidiyoon mirkanaa'ee akka agarsiisutti ammoo meeshaalee kana mormitoonni yeroo caccabsanii fi poolisiidhaan walitti yeroo darbatanis agarsiiseera. Aanga'oonni uummanni oduu akka hin uumnee fi oduutti akka hin amannes ibsa isaanii keessatti dubbachaa jiru. Qindeessitoonni haleellaa 911 balleessuun amanuun mormii mootummaa Ameerikaatiin harkifate jedhame. Mootummaan Ameerikaa shakkamtoonni haleellaa shororkeessummaa 911 himatame akka yakka isaa hin amanne yeroodhaaf dhorkuu danda'eera. Khalid Sheikh Muhammadii fi himatamtoonni waliin himataman lama ganna darbe murtii adabbii du'aa akka hin mudanneef himannaa hunda amanuudhaan waliigaltee irra gahanii turan. Mootummaan Ameerikaa gama isaaniitiin yoo ragaa bahumsi balleessaa isaanii yoo fudhatan argate mootummaa fi uummanni Ameerikaa miidhaa hin suphamne irra akka gahu himuun mana murtii oliyyannoo federaalaatti dhiyeessuun falmeera. Paanaliin abbootii murtii sadii dhimmicha ilaalaa jirus dhimmicha qorachuudhaaf yeroo dabalataa waan isaan barbaachisu adeemsa falmii kana addaan cituu taasisanii dubbatan. Haa ta'u malee harkifannaa adeemsa kanaa karaa kamiinuu akka murtii dhumaa dhimma kanarratti ilaalamuu hin qabaatu jechuun cimsanii dubbataniiru. Kanaan dura ministeerri raayyaa ittisaa biyyattii Lloyd Austin waliigalteewwan kunneen akka diigamaniif abbootii seeraa waraanaa fi yaa'ii oliyyannoo dhagahuu irratti iyyanni isaan taasisan kufaa ta'uun himaniiru. Shakkamtoonni haleellaa fulbaana 11 bara 2001 qaqqabsiisanis xiyyaara butuudhaan Niwuyoorkitti giddugala daldala addunyaa fi Washingtan alatti kan argamu Peentaagoon irratti kufuudhaan namoonni gara 3,000 du'aniiru. Namoonni haleellaa kana qindeessuudhaan himatan irratti baname 3 waggoota 20 oliif mana hidhaa Ameerikaa keessa turaniiru. Dhimmicha murteen dura dhagahamus gara waggaa 10tti ol guddatee tureera. Yeroo kanattis namoonni 3 balleessaa raawwatameera jechuun kan amanan erga to'annoo jala oolfamanii booda miidhaa cimaa CIA'n irra gaheen boodaadhaaf falmiiwwan jedhan dhagahamaniiru. Bara 2003tti to'annoo jala kan oolfame Muhammad mana hidhaa icciitii CIA keessatti yeroo 183 bishaan keessaa akka bu'uuf akka ukkaanfamu taasifamuun dararamaa tureera jedhan. Isa dabalatee namoonni kaanis qullaasaa dhaabuu dabalatee irriba dhoorkuu fi dararaan mala qorannoo biraa irratti raawwatamuu simamaara. Tiraamp Putiin waliin wal arguuf haalli mijeeffamaa jiraachuu dubbate. Doonaald Tiraamp walgahii isaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Putiin gidduutti geggeeffamu qophaa'aa jiraachuu kaasan. Haa ta'u malee pirezidaantichi yoom akka wal arguuf jedhan osoo hin ibsin hafaniiru. Akka wal arginuu barbaanneerra kanaafuu walgahii godhame jedhan haasaa Filooriidaa riizoortii Mar-Elaagoo keessatti dubbataniin. Ejensiin oduu Raashiyaa taas dubbii himaa Kirimleenii Dimiitirii Peeskoof du'eeruudhaan Ameerikaan walgahichaaf karaa idileetiin hin gaafanne jedheera. Tiraamp akkuma ammajjii 20 aangoo qabataniin waraana Yukureen keessaa akka dhaabbatuuf marii eegaluuf waadaa seenaniiru. Kana malees waa'ee deeggarsa waraanaa fi mallaqa Ameerikaa Kiiviif taasiftu irratti shakkii qabaachuu kaasaniiru. Tiraamp gorsaa nageenyaa biyyaalessaa duraanii fi waraana Ameerikaa keessatti Leetinaantii Jeneraal soorama bahan Keet Keeloog bulchiinsa isaanii isa lammaffaaf akka Yukureenii fi Raashiyaatti ergamaa addaa ta'uuf kaadhimaniiru. Keeloog yaada isaa akkamitti US waraana kana xumuruu akka dandeessu bira darbe eebla keessa waraqaa qorannoo Ameerikaa First Policy Institute kan jedhu Tiraamp waliin hidhata qabu irratti maxxanfame irratti haasaa kaasaniiru. Yukureen gargaarsa Ameerikaa dabalataa argachuu kan qabdu yoo Mooskoo waliin marii nagaatti hirmaachuuf waliigalte qofa akka ta'es yaada isaanii dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee Mooskoon hirmaachuu kan diddu yoo ta'e isaan booda Ameerikaan Yukureen deeggarti jechuunis yaada isaanii waraqaa kanarratti qoodaniiru. Ameerikaatti xiyyaarri ibidda dhaamsaa ture dirooniin walitti bu'e.
Kamisa kaleessaa galgala Paalisaadis keessatti xiyyaarri osoo ibidda dhaamsuudhaaf socho'aa jiru dirooniidhaan walitti bu'aan ga'oonni aviyeeshinii beeksisan. Xiyyaarri maqaa Supperskooppar jedhamuudhaan beekamu kunis balallii ishee irratti kan miidhaan irra gahe yoo ta'u garuu nagaadhaan qubachuu beeksisteerti. Namni miidhaan irra gahe homtuu akka hin jiraannes bulchiinsa aviyeeshinii federaalaa himuun balaan kunis qoratamaa jiraachuu dubbateera. Bosona ibidditti qabate kana irraa diroonii balaliisuun balaadhaaf kan lubbuu namaa galaafachuu danda'u jechuun kunis xiyyaaronni akka hojii dhaaban gochuu danda'a jechuunis ibseera. Deebii qilleensa irraan balaa kanaaf kennamu harkifachuun namoota karaa lafaatiin ibidda dhaamsaa jiran jiraattotaa fi qabeenya hawaasaa dhiyoo jiran irratti balaa qabaata jechuunis qeeqaniiru. Akkasumas ibidda bosonaa kun akka babal'atu taasisa jechuun balallii diroonii kana qeeqaniiru. Tattaaffii ibidda dhaamsuuf taasifamu gidduutti diroonii balaliisuun yakka federaalaa yoo ta'u hidhaa hanga ji'a 12 yookaan hanga $75,000 kan nama adabsiisudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhageeffattanidha. Oduu dursuun Amiin Shubbisee isin waliin tureera. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.